Let's go. Good. Erga wal agarree hagam tureera. Erga wal agarree hagam ture. Baay'ee tureera moo dhiyoodha jechuu yoo barbaad afaan Ingiliffaatiin how long has it been since we last met? How long has it been since we last met? jechuu dandeenya jechuudha. How long has it been since we last met? Erga yeroo darbee wal agarreetii hagam tureera, baay'ee tureera moo yeroo gabaabaadha jennee nama tokko afaan Ingiliffaan gaafachuu yoo barbaad jechuu dandeenya jechuudha akkana. Great. Let's proceed to the next. Deebisa sanaa immoo maybe namni ta'e akka kana jedhee yoo nu gaafate yookiis immoo nuyi akka sana jennee nama tokko yoo gaafanne deebiin kasanaa maal ta'a? Erga wal agarree waggaa 3 ta'eera. Erga wal agarree waggaa 3, waggaa 4, waggaa 5, waggaa 1 ta'eera akkasuma kana ji'allee jechuu dandeenya. So afaan Ingiliffaan akka kana jechuu barbaan has been 3 years since last May. Has been 3 years since last May. It has been 3 years since last May. jechuu dandeenya jechuudha. It has been 3 years since last May. It has been 3 years since last May. jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. It has been a long time since we last met. It has been a long time since we met. Erguma wal agarreeyyuu hedduu tureera. Baay'ee tureera. Just quantify it. Or if it is somewhat difficult to express it in figure or in number, maal jechuu dandeenya? Akkuma kanatti baay'ee tureera jechuu dandeenya. So in such a case we can say that it has been a long time since we met. It has been a long time since we met. jechuu dandeenya jechuudha. It has been a long time since we met. Since we met. jechuu dandeenya jechuudha. Speak of the devil. Wow. Speak of the devil. Osoo waa'ee kee yookiin waa'ee isaa yookiin waa'ee ishee haasofnu dhufte yookaan dhufe kanaaf kan kana fakkaatan jecha osoo waa'ee kee haasofnu tu waa'ee kee dubbannuutidha. Generally speak of the devil jechuun phrasal verb akkanaati jechuudha. Yookaan expressionii waan akkasiif fayyadamnudha jechuudha. Speak of the devil. Wow, you are here to speak of the devil. Speak of the devil. jechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf speak of the devil, here you are. Here you are, speak of the devil. Oh, it's amazing. Speak of the devil, here you are. jechuun osoo waa'ee kee haasofnu as jirta waan nama ajaa'iboo dhufte. So waa'ee kee haasofnu dhufte argamte jechuu barbaan speak of the devil, here you are. jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Speak of the devil, here she is. Speak of the devil, here she is. Osoo waa'ee ishee haasofnuuti dhufte kunoo jechuu yoo barbaanne immoo akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Speak of the devil, here she is. Speak of the devil, here she is. jechuu ni dandeenya jechuudha. Deserve more. Kana caalaatu ta'aaf yookiin si ta'a. Kana caalaa wanta amma godhameef yookiin ta'eef caalaa deserve more. Kanas caalaatu siif mala yookiin siif ta'a yookiin isheef ta'a yookiin isaaf ta'a jechuu barbaan deserve more. Ka jedhu kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf you deserve more. Hey, chala. Just you deserve more. Kana caalatu si ta'a caalaa. Or hello there. You deserve more.
kana caalaatu siif mala yookiin siif ta'a jechuu yoo barbaanne akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Kan kanaa oliitu siif mala yookiin siif ta'uu qaba. Kanaatu siif ta'uu qaba yookiin siif mala jechuu yoo barbaanne akka kanaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Ni dandeenya jechuudha. You deserve me. You deserve me. Hey, what are you talking about? You deserve me. You deserve me. Ani siif nan ta'a mala isaa jettu yookiis immoo maali dubbatta? Ani inuman siif mala siifan ta'a fakkeenyaaf akkasidha akkanadha jedhee nam tokko yoo criticize ceepha'u yookiis immoo akka nuyi fiiti isaan goone yookiin fiiti isheen goone taasisa yoo barbaade ani inuman siif ta'a inuman siif mala. Standardii sana inuman guuta waan ati feetu kanaafuu wanta naan jettuun qabdu jechuu barbaade ani siif nan mala akka jedhu sana afaan Ingiliffaatiin you deserve me. Just you deserve me jechuu dandeenya jechuudha. You deserve me. Interesting. Mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin jechootuma amma diil gochaa turre yookiis immoo ilaalaa turre irratti hundaa'aati erga wal arganii isaan turaniiru. Erga wal arganii turaniiru jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan commentii jala nuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section. Put your answer in the comment section. Put your answer in the comment section. Itti dabalees dhuguma ati naaf taataahoo. Dhuguma ati anaaf ni taataahoo jechuu yoo barbaannes afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu leave your answer in the comment section. Put your answer in the comment section. Thank you. Thank you. See you again. Thank you. Thank you.